Barreessaan jedhama. Ani bara 2014 kutaa 8 barachaa utuu hin jiru simisteera gahee mataa dhukkubbiitiin na jalqabe. Mataan kun yeroo na dhukkubutti waan na godhuun beekuu danda'ee dubbisuu hin danda'u. Yeroo daftara koo dubbisu ijji koo imimmaan gadi roobsa. Danda'ee daftara koo ilaalu utuma barachaa jirru qormaata ministiriif gaafa qophoofnu jedhee utumatti deemu ijji koo gara na jaamutti dhufe. Danda'ee ilaalu daftara koo ilaalu akkatti akkan qoramu yaaddoon natti ta'e. Qormaata qoramuudhaaf na dhiphise baay'ee. Yeroo sana duraan simisteera tokkoffaa kanan baradhe naannoo Buraayyuutti. Simisteera lammaffaa gaheen kanan as dhufe jechuudha. Mana barumsaa sana dhaqee gaafan galu mataan kun na jalqabe. Dura nagaama koo barachaan ture jechuudha. Waldaan naannoo duubaa jira ture as miti ture. Waldaan kun yeroo sana ministiriin gaafa ga'u irsaasii fi qortuu fudhadhee naqeen raajii faatiin irratti kadhachiifan. Gaafa qormaata qoramuudhaaf qormaata jalqabne sana waan tokko iyyuu gadi jedheen dubbisu. Ijoolleen dubbisanii qormaata qoraman zim jedheema yoon arge aattan diba. Yoon baa arge baattan diba. Zim jedheen nan qormaata kana qorameen darba jedheen qorame toon taane hiriyoota koo biraan hafu yeroo isaan qormaata qoraman jedheen an qorame. Zim jedheema gaafa naqeen irsaasii fudhadhee irratti kadhachiifadhu naaf kadhatanii dukkanni kee ifeeran sodaatiin naan jedhan gaafa sana raajiin. Ameen jedheen fudhadheen dhaqeen qormaata sana zim jedheeman qorame. Akkuma qorametti waan an dubbises hin beeku waan an qorames hin beeku. Garuu qormaata sana qorameen nan darbe hiriyootuma qofaan. Isa kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadha sabni Waaqayyoo. Ammas otoon barumsa kana barachaa jiruuti kutaa 9tti nan darbe. Kutaa 9 barachaa toon jiru qormaata kana qoramee darbe dhugaan baane zim jedheeman akkasumatti an dhiise fayyee. Kutaa 9tti yeroo darbu ammas mataan kun natti deebi'ee jechuudha. Mataan kun otoo mana dhukkubu zim jedhee maatiin koo natti neekamin jedhee sodaa isaaniif an deema malee barumsa miti kanan baradhuwan. Zim jedhee man borsaa baadhee deema. Zim jedhee man achi ooleen gala. Yeroon ol jedhee bilaakboordii ilaaluuf jedhu ijji koo imimmaan dhangalaasa ture. Zim jedhee waan an barreessee ofii koo deebisee dubbisuu nan dadhabe takka ture. Dura akkuma barataa tokkotti barumsa baay'ees nan jaalladha nan hojjedhas hin ture duraan. Of danda'ee man hojjedhee kutaa 8 gahe. Kutaa 9 yeroon ga'u ijji koo zim jedhee imimmaan dhangalaasa. Yeroon asii ol gabatee ilaalee barreessu waan an barreessee dubbisuu nan dadhabe deebi'ee ammoo. Otuman akkas jedhu ammas faayinaalii kutaa 9f yeroo dhiyaan ammas dhufee raajii faa kadhachiifadhe. Naa kadhatanii ammas kutaa 9ttis gara 10ttan darbe. Otuman barachaa jiruun inuman darba inuman fayya malee ani dhugaan bahu dhufee sababii sodaarraa kan ka'e. Kutaa 10 yeroon ga'u ammas otuman barachaa jiruuti dhukkubbiin kun natti cimachaa deeme ammas. Dhufee raajii faa nan kadhachiifadhe ammas. 10tti otoon barachaa jiru ammoo dhibee onneetiin nan qabame jechuudha. Otuman barachaa jiruuti dhukkubni sun dhaqee sababbiin dhugaa bahuu dideef balaan amma kanaan irra ga'ee jechuudha. Dhibee onneetiin yeroon qabamutti baay'een dhukkubsadha baay'een cannaqama. Laphee koo kana giddurraa waan ta'e waan asii ol na dhiibu natti fakkaata. Mana yaalaa yoon deeme furmaata hin qabu. Qoricha numa liqimsaa mana yaalaa deemee marfee numa naqamadha. Garuu namatti hin himadhu namni narratti hin beeku fayyaama fakkaadheen deemaa jechuudha. Dhibee onnee kanaatiin yeroo duraan na dhukkubaa ture garuu akka kana ta'e hin beekne. Kutaa 8 sana yeroon baradhu mataamti koo yeroo na jalqabe laphee makoo na dhukkuban jedha malee dhibee kana akka ta'e ofirratti hin barree jechuudha. Gaafa mana yaalaa deemu onnee akka ta'e natti himani. Afurri koo na citaa na dhiphisa. Kutaa 9 yeroon galetti immoo fooqii irratti kan nuti barannu. Deemee dhaqee fooqii irraa yaabbadhee ol ba'uun dadhaba. Afurri koo dhufee kokkee koo jalatti na rakkata. Ijoolleen natti qoosu qoy liiftii si hojjechiisna naan jedhu yeroo nani fooqii irra bahee dadhabee ofirra gattaa'u. Imimmaan koo dhangalaasan ture nan bu'an ture. Hiriyoonni koo narratti hin beekan. Fayyaa fakkaadheen isaa wajjin taa'ee barachaa ooleen gal. Namnu narratti hin beeku maatii koo duwwaatu beeka dhibee kana jechuudha. Otuman dhukkubsachaa jiru gana mana yaalaa nan deeme manni yaalaa furmaata naa laachuu hin dandeenye bara 2015 dhibee kanarraa nan fayyee jechuudha. Isas dhugaan baane zim jedhee man dhiise dhibee onnee kanarraas fayyee. Ammas 2016 dhaqee natti deebi'ee ammoo otuman isaan jiruuti dhibee kaleetiin nan qabame ammas dabalee jechuudha. Dhugaan baane garuu ani numan dhufee kadhachiifadha malee dhugaan baane jechuudha. Ammas dhufeen asitti 2016 raajiin faa warri sin dhukkubuu koottaa fuuldura kanatti jedhan. Gaafa sana guyyaa kamisaarraa kan kaleen kun na qabe jechuudha 2016. Kaleen kun osoo na dhukkubaa jiru barumsa hafeen kamisas jimaatas ciisaan oole. Maatiin koo mana oola waan ta'eef barumsuma dhaqxeetti naan jedhu an garuu barumsa hafeen mana ciisaan oole. Yeroo isaan dhufan nan ka'a fayyaa fakkaadheen isaan hin cannaqamu jedheen jechuudha. Ammas guyyaa qidaamee meekaappiin jira ture hin dhaqne sim jedhee man ciisaan oole. Guyyaa gaafa sanbataa koottaa warri sin dhukkuboodhaanii fuuldura kanatti nu baasan. Dhufee fuuldura kanatti bahee harka keessan mirgaa ol kaasaa jedhanii zayitii dibataa irratti nuuf kadhatanii
lafa dhibee keessanii qabadha harka keessan kanaa yeroo isaan jedhan anis kalee gorran kaawwadheen ture jechuudha yeroos. Kaleen kun yeroo natti ka'u kan hin fincaa'u dhiigan na guba garatti ciisuun qabu garatti deemuun qabu inna guba inna waraana asiin onneen dhukkubsadha. Karaa bitaan immoo onnee na dhukkubaachiin kaleen na dhukkuba. Otoo manni padduuti gaafa isaan harka keessan mirga irra kaa'aa jedhan harka koo mirgaa gaafa irra kaa'u yeroo sana waan akka ibiddaa wayiin na keessa darbe. Fayyeen dhaqeen nan taa'e dhugaan baay'ee isas nan fayyee malee jechuudha. Otumaan kanaan jiru ammas ji'a 2-3 taa'ee kaleen kunis natti deebi'e onneen kunis natti deebi'e. Inuman qorama sababbiin dhugaa bahuu dhiiseef inuman kadhachiifadha dhufee inuman fayya garuu dhugaan baaneen. Otumaan kanaa jiru 2016 naannoo ji'a 6 ga'ee baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ame. Inuman gadda sim jedhee deemee akka riyyaa koo lafa garaa koon ga'u xiqqoo ishee miilla fuudhee yoon deeme onneen kun afura na kutaa na dhiphisa waan tokko yoo nyaadhe ol na deebisa. Maatiin koo narratti hin beekan isa kana nan dhoksa. Galgala nyaadheen gara mana fincaaniitti fiiga ol na deebisa waan ta'eef wantoota qibaatii qaban yoo nyaadhe ol na deebisa na guba. Garaachi koos na guba sim jedhee mana guba bakka waan an godhus na wallaalee ammas sababii kalee gootiif mana yaalaa nan deeme. Fayyee ka'een ammas natti deebi'e sababiin dhugaa bahuu dhiiseef. Otumaan kanaan jiruutiin mana yaalaa deemnaan infekshinii godhateera kaleen keenaan jedhanii qoricha naaf laatanii jechuudha. Qoricha sana fudhadhee galeen gaafa sana liqimsine sim jedhee man kaa'een dhaqeen kadhachiifadha. Yeroo kanan kadhachiifadhu kanatti nan fayya dhugaan si ba'a jedheen fuula saba kee dura dhaabbadheen dhugaa si ba'a. Sababbiin imaanaa kee nyaadheef hamma kanaa seetannis natti haasofte. Sababbiin imaanaa kee nyaadheef hamma kanaan gidirfame yaa Waaqayyo yooti ba'a ulfaataa kana narraa kaaste yooti yaa Waaqayyo gooftaa lafa riyyaa koo nageessiste fuula saba kee dura jilbaan daa'imeen galata siif galcha jedheen Waaqayyoof waadaa galee. Waaqayyos ba'a kana ba'a ulfaataa kana hundumaa narraa kaase biiftuu ulfinaan abbaase iddoo riyyaan koo geesse nageessise sabni Waaqayyo naa